Angute ufe afanko ola falale matandinako. Oh hallelujah galatu fami ulfatu gofta baranja jami. Oh hallelujah galati fami ulfatu gofta baranja jami. Galatangute ufe afanko ola falale matandinako. Oh hallelujah galati fami ulfatu gofta baranja jami. Oh hallelujah galati fami ulfatu gofta baranja jami. Galatangute ufe afanko ola falale matandinako. Oh hallelujah galati fami ulfatu gofta baranja jami. Oh hallelujah galati fami ulfatu gofta baranja jami. Hallelujah. Ulfatu kabajami sagalee kee nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 kaaseen sagalee Waaqayyoo dubbisa. Nuyi booji'amnee waggaa 25ffaatti jalqaba waggichaatti ji'icha keessaa guyyaa 10ffaatti mandarichi erga rukutamee waggaa 14ffaatti guyyaadhuma sanaa harki Waaqayyoo anarra ture. Inni mul'ata Waaqayyootiin gara biyya Israa'elitti nageesse tulluu baay'ee dheeraa gara harka mirgaatiin wanta akka ijaarsa mandaraa irra ture tokko irraa na dhaabbachiise. Yeroo inni achitti nageesse ani namicha bifni isaa sibiila boorrajjii fakkaatu tokko nan arge. Namichis fo'aa quncee talbaa fi ulee safaraa harkatti baatee karra dura hin dhaabata ture. Namichi anatti dubbatee, yaa mucaa namaa, ati as fidamuun kee akka ani sitti argisiisuuf waan ta'eef jedha. Mata duree as dhufuun keenya maaliif kan jedhu wajjin ilaalla. Lamin as dhufuun keenya, as fidamuun keenya, toora intarneetii irra dhufuun keenya, waldaa kana keessatti argamuun keenya, gara biyya lafaa dhufuun keenya, lafuma amma jirtu, waldaa amma keessa jirtu, biyya amma keessa jirtu, haala amma keessa jirtu kana keessa fidamuun kee maaliif? ለምንድን ነው? የመምጣት ዓላማ ካዮ ዱፉ ኬኛ ኢላላ ካዮ ዱፉ ኬኛ ካዮ አስፍደሙ ኬኛ ኤርገማ አስፍደሙ ኬኛ ነሞኒ ማሊፈን ብየ ከነ ዱፌዱ የሮ ቶኮ ቶኮ ማሊፈን ወልዳ ከነ ዱፌዱ ማሊፈን ለፈ ከነ ዱፌዱ ማሊፍ ጋፊዳን ጉተሙ Garuu waan dhufteef qabda, waan Waaqayyo waan si fideef qaba, Waaqayyo waan si waameef qaba, Waaqayyo waan as si kaayeef qaba. Macaafa Hisqeel kana gara duubaatti deebinee gaafa ilaallu, Hisqeel jechuun Waaqayyo ni jabeessa jechuudha. Hisqeel jechuun Waaqayyo ni jabeessa jechuudha. Afaan Amaariffaatiin እግዚአብሔር ያበረታል ማለት ነው። እንጀቤessa Waaqayyo Sabasa jabeessa, ijoolleessa jabeessa, biyyasaa jabeessa, humna laafe jabeessa, hin jabeessa Waaqayyo. Wanti jabaate immoo nama rakkisu. Kanaafi Hisqeel jechuun hiikkaan maqaasaa Waaqayyo hin jabeessa jechuudha. Macaafni kun kan inni barreeffame bara 590 hanga 570tti barreeffame. Macaafni Hisqeel kun barreessaan macaafa kanaa Hisqeel matuma isaati. Bara kana keessa bara boojuun baay'atedha. Daani'eel faa hiriyoota isaa sadan wajjiniin dargaggoonni baay'een gara biyya Baabiloonitti bara 605tti booji'amaniitu. Boojuudhaan gara biyya Baabiloon galan hin booji'aman. Namoonni 10,000 immoo bara 597 keessa booji'amani. Hisqeel namoota 10,000 kana keessa jira ture. Warra booji'aman kana keessa 10,000 kana keessa inni tokko Hisqeel ture. Hisqeel ture. Hisqeel maatii lubootaa keessaa waan dhalateef
lubummaadhaan tajaajiluu shaakaluu jalqabe waggaa 25tti waggaa 30tti immoo waamicha raajummaa argateeti hojii isaa itti fufe tajaajila isaa itti fufe. Haa ta'uuti biyya Baabiloonitti booji'ame qaamaan biyya Baabiloon keessa taa'ee mul'ataan immoo biyya Israa'el keessa dhaqee waa arge. Ilaala namni kun qaamaan biyya Baabiloon keessa jira, mul'ataan immoo Israa'el keessa jira. Haleluuyaa. Waaqayyo biyya Baabiloonis waan geesseef qaba, mul'ataan immoo biyya Israa'elis waan fideef qaba. Waan fideef qaba. Namni gaafa booji'amu, namni gaafa harka rakkinaatti, harka boojuutti, harka diinaatti, harka ormaatti gaafa galu humni isaa hin bu'a, kaayyoon isaa hin laafa, dandeettiin isaa hin dadhaba. Ergama qabullee hin dhaaba. Macaafa faarfannaa 137 gaafa dubbiftan biyya Baabiloon keessa teenyee, biyya boojuu keessa teenyee gaafa Tsiyoon yaadanne kiraara keenya alaltuu biyya sana jirutti fannifne hin boonyeedha. Hin boonye. Maaliifi boojuun kiraara nama fannisiisa. Booji'amuun mul'ata nama fannisiisa. Booji'amuun ergama nama fannisiisuu danda'a. Warra Waaqayyo wajjin jiru, warra Waaqayyo gargaare garuu biyyi lafaa seexanni mul'ata isaa fannisiisuu hin danda'u. Rakkinni lolli biyyi lafaa jallin wantoonni garaagaraa faarfannaa kee ol si keessisuu hin danda'an, lallaba kee si fannisiisuu hin danda'an. Hamma fedhe rakkinni yoo baay'ate iyyuu, hamma fedhe lolli yoo baay'ate iyyuu, hamma fedhe gidirfamuu yoo baay'ate iyyuu ijoollee Waaqayyoo rakkinaan dhiphinaan lolaan mul'ata isaanii hin fannisan. Hin fannisan. Kanaafi Isqeel kun biyya boojuu keessa qaamaan taa'ee mul'ataan immoo biyya Israa'el keessa fidame. Biyya Israa'el keessa dhufe. Achi geeffamuu isaa kana waan gurguddaa afuritti hime Waaqayyo. Mul'ataan waan gurguddaa afuritti hime. Anis waan Waaqayyo waan gurguddaa afur Isqeelitti hime sanan sitti maarraa furri Waaqayyo isa kana anaaf sitti hima. Waan gurguddaa arfan kana wajjiniin ilaalla. Dhufuun keenya, fidamuun keenya, jiraachuun keenya, uumamuun keenya, dhalachuun keenya, har'a ga'uun keenya akkasumaanii miti. Waatu jira. Waatu jira. Biyya lafaarra turuu keenya waatu jira. Har'a ga'uu keenyaaf waatu jira. Volaa baaraa diyaamaa siikaa poordoon taalaa baadeenama. Waan gurguddaa afuritti agarsiise as fidamuun kee akkasumaan miti waanan sitti agarsiisuun qabaa jedhe. Waanan siin hojjedhuun qabaa, waan gootuun sitti himaa, waan raawwattuun sitti himaa ittiin jedhe Waaqayyo. Buleessa koo tajaajilaa wangeelaa, buloota koo geggeessitoota dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa sabni Waaqayyoo. Har'a Waaqayyo waan goota sinitti hima. Bara 2015 bara fuula keenya dura jiru keessatti waan gootu sitti hima Waaqayyo. Waan gootu sitti agarsiisa Waaqayyo. Akka jedheen Isqeeliin isa tokkoffaa. Waanan sitti agarsiisu waanan qabuuf ija keetiin ilaalii jedhe. Haleluuyaa. Ija keetiin maal godhi? Ilaali. Waldaan kiristaanaa ija ilaaluu hin qabdu taanaan, tajaajilaan ija ilaaluu hin qabu taanaan, amantoonni ija ilaaluu hin qaban taanaan baay'ee ulfaataadha. Ija keetiin maal godhi? Ilaali. Ani waanan sitti agarsiisuu qaba. Museedhaan Waaqayyo biyya aannaniif damma baasutti baaseeti ilaalchise. Hin ilaalchise. Musee fudhatee deemeet biyya aannaniif damma baasutti geesseeti. Musee ilaalchise waanan si ilaalchisuun qabaa jedheeni Waaqayyo.
seera keessa deebii 34 lakkoofsa tokkorraan dubbisa. Ergasii Museen dachaa Mo'aabii gara tulluu Neboo gara gubbee Phisgaa isa fuullee Yerikootti ol hin ba'e. Achitti Waaqayyoo biyya sana hundumaa Gil'aadii hamma Daanitti, biyya Niftaalem hundumaa, biyya Efreemii fi kan Minaasee, biyya Yihuudaa hundumaa hamma galaana isa gara lixa biiftuu jiruutti, gara mirgaas biyya dachaa Yerikoo jiru hundumaa, mandara muka meexxiitii hamma Zo'aaritti in argisiise, itti argisiise. Haleluuyaa! Waaqayyo biyya kee sittaa agarsiisu, iddoo kee sittaa agarsiisu, lafa kee sittaa agarsiisu, hojii hojjettu sittaa agarsiisu. Agarsiisuun Waaqayyo baay'ee murteessaadha. Agarsiisuun Waaqayyo baay'ee barbaachisaadha ijoo. Yoo Waaqayyo sitti agarsiise malee maal goota? Agarsiisuu isaa bichaa miti, ati immoo ilaaluu danda'i. Waaqayyo hin agarsiisa, karaa hin agarsiisa, bara hin agarsiisa, hojii hin agarsiisa, lafa hin agarsiisa, eebba hin agarsiisa. Waaqayyo ilaaluu danda'uun ga'ee koof ga'ee keessan. Ilaaluu danda'uun qooda koo fi qooda keessani. Haleluuyaa! Ilaali jedheetu lafa bal'aa isan sanyii keessaniif kakadhe, isan akkatti galtaniif qopheesse. Kana kunoo lafichi maal godhee itti argisiisedha. Haleluuyaa! Waaqayyo yemmus Museedhaan isa kana biyya ani Abrahaamin, Yisihaaqiin, Yaaqoobiinis ani sanyii keessaniif nan kenna jedhee kakuudhaan abdachiise. Ati isa ija keetiin argiteetta jedheen. Ija keetiin maal goote? Argiteetta, argeera Museen. Ija isaatiin argeera. Garuu ati ofii keetii ittiin galtu. Achiin ceetu ittiin jedhe. Argitee? Arguu argeera. Hin ilaalchise. Iji dhaloota kanaa waa arguu hin danda'u. Saba nana waldaa nana dhaga'i. Waaqayyo ija kee banee waa si agarsiisu. Ija arguu danda'u. Ibroota keessatti akka jedha Musee biddiraatuun tokkurri biloo tamalakkatee ilaala. Ija isaa gatii isaa isa borii irra kaa'atee isa borii ilaaleedha. Kottu ulfina dura keenya jiru haa ilaallu. Eebba dura keenya jiru haa ilaallu. Kakuu dura keenya jiru haa ilaallu. Namoonni biyya lafaa laalanii cubbuutti kufu. Haala jiru laalanii miidhamu. Waan irraa laalaniitu rakkatu. Gaafa Elsaa'i boriyoowwan daakunas keessatti gurgurama jedhee namni tokko akka jedhe. Kun utuu samii waaqarraayyuu baname hin ta'u jedhe. Maali jennaan rakkina argaa jira. Maali jennaan beela argaa jira. Haala fokkisaa argaa jira. Kan isatti mul'ataa jiru haala fokkisaa. Elsaa'i akka jedhe ija keetiin hin argita garuu nyaattu jedhe. Dinqii Waaqayyo hojjetu. Daakuu asitti gurguramu. Ulfina asitti gurguramu maal goota? In argita. Kottu nama Waaqayyo wayin sitti maa. Ilaali maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ijji kee ulfina haa argu. Ijji kee eebba haa argu. Ijji kee kakuu haa argu. Ijji kee isa borii haa argu. Musee biddiraatuun tokkurri biloo tamalakkate. Yenageewu biddiraatuun. Gatii isaa isa borii. Ulfina isaa isa borii. Eebba isaa isa borii. Biyyi lafaa abdiin qabu. Nuyi garuu waan ilaallee jiraannu qabna Gooftaa wajjin. Waan nutti mul'atutu jira. Amantii jechuun waan hin jirre akka waan jiruutti lakkaawwachuudha, arguu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ilaali jedhee. Ilaaluu danda'e. Ija kee banadhuuti ilaali. Ija isaa irratti hojjete. Ijji namaa rakkina godhannaani. Ijji namaa arguu hin danda'u taanaani ijoo. Tajaajiluun hin ulfaata. Ijji namaa arguu hin danda'u taanaani. Deemuun hin ulfaata. Ijji namaa arguu hin danda'u taanaan waa hojjechuun hin ulfaata.
ija isaarratti dubbate Waaqayyo. Ija keetiin maal godhi? Ilaali. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ija rakkoo dhalootaa, ija rakkoo baraa, ija haadha hiyyeessaa argu, ija ijoollee abbaa faatirra hin jirre argu ilaaluu danda'u. Yoo ilaalledha rakkoo waldaa kiristaanaa kan arginu, yoo ilaalledha rakkoo dhalootaa kan arginu, faloo kan keenyuuf, kan kadhannuuf. Tiitoo keessatti ilaaltuu waldaa kiristaanaa jedha jaarsoliidhaan. Ilaaltuu waldaa kiristaanaa, warra waldaa kiristaanaa ilaalan. Waaqayyo ija banamaa siif kenna. Nama Waaqayyo, buleessa koo, buleettii koo, saba Waaqayyo dhagaa. Waaqayyo ija banamaa, ija ilaaluu danda'u siif kenna. ማየት የሚችል አይን ይስጥን እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ወሪ ኢላሉ ደንዳኒ ፈጎት ዋርጉ ወሪ ኢላሉ ደንዳኒ በፉለ ሳኒ ዱረ ጅሩ አርጉ ወሪ ኢላሉ ደንዳኒ ዋን ጉዳ አርጉ። ፊልጶስ ናትናኤልን ኮቱ ይላል የደ ናዝሬት ከሳ ወንት ጋሪን እንባየናን ኮቱ ይላል ኮቱ ይላል ይላሉ ደንደሳ ኮት ማያ ዳጋስ ፕራዲያላ ቫጀንቶራ ዳላባ በርቲ እጅኬ ውልፍነኬ አርጉ ገይራ በርጠት ኤበኬ ይላልቱ በርትቲ ከኩኬ ይላልቱ በርትቲ ለፈ ዋቀዮ ሲፍ ከከተ ይላልቱ በርትቲ ውልፍነ ከበጀ ጉዳ ይላልቱ ገይራ Barajalloonni sobdoonni qaawwa kee ilaalanii sitti kolfan, hiyyummaa kee ilaalanii sitti kolfan, hir'ina kee ilaalanii sitti kolfan hafeetu bara itti ijji dhalootaa ijji kee banamee ulfina kee ilaalu ga'eera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ilaali jedhe. Inni lammaffaan gurra keetiin dhaga'i jedhe. Argite gurra keetiin maal godhi dhaga'i. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gaafa dhagnee ilaallu ጆሮ ያለው መንፈስ ቅዱስ ለአብያተ ክርስቲያን የሚለውን ይስማ ይላል። namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun keessaa baasee waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedha. Gurra dhaga'u የሚሰማ ጆሮ እግዚአብሔር ሲናገር የሚሰማ ላዋን ተቆያዳ ግዱ ከነታኤ አብርሃም ይተኙቱ ዱበቴ ዋቀዮት ይት ዱበቴ ሚቲ ሙጫኬ ናፍ አርሲ ናፍ ቀሊየን አመነምኒ ጉረ ዋቀ ደገው ቀባይ አብጁዳኒስ ሙለታኒስ ከራራጆታስ ከራገራገራስ እንዱበታ ዋቀይ እግዚአብሔር ዛሬም ይናገራል። የሚሰማ ጆሮ ያለው ሰው አለ። ጉርኬኛ ዋቀ ደጋ አይራ ዮሐንስ ማልጀዳ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረኝ እኔም እሱኑ ሰማው። እሱ መን ያልተኮ ዱበት ነገ ሄደ ዮሐንስ አብርሃም ዋቀ ደገ ሙጫሳ ቀሉ ደገ ራጆን እንዱበንም ራጆታ ባየ ሚቲም ከስናጃይቡ አካቢ ቢዮ ሻፌት ዮ ይላልተኒ ራጆን ሱን ሶብዶታ ይዋታኒ ማለ ራጆን ዲቢያ ፍሪ ሸንተምኒ ኮ አፋን tokkoon bayi lolii jedhanii niiru garuu yoo shaafet akka jedhe namni biraa namni gaafannu hin jiru yed mirkaneeffanna kottaa mee waaqayyoo na dhageenyu gurri keenya waaqa haa dhaga'u gurra waaqa dhaga'u nuuf kennu waaqayyo Saa'ol namas waaqa sin dhaga'e namas sin dhaga'e namni bara si'anaa kana dhaloonni ofii sin dhagaa biyya lafaa sin dhagaa seexana sin dhagaa waaqa sin dhagaa namni hin dhageenye hin jiru gurri keenya garuu waaqayyo qofa dhaga'uutu irra jiraata. Gurra dhaga'u Saamu'eel mana waaqayyoo keessa ciisee waaqayyo isa waama ture garuu Eeliitu na waama se'e. Waadhu asan jira jedhiin jedhe Eelii waldaanana
boloota koo Waaqayyo hin dubbata har'as dubbataa jira Fariyoon naga'uu dide Waaqni dubbatu Waaqni dubbatu unnani sagalee isaa dhaga'ee saba kana gadi gadhiisudha dhaga'uu dide har'as sabni kun nagaan jiru har'as biyyi kun nagaan jiru anaaf siif garuu gurra dhaga'u nuuf haa kennu Waaqayyo gurra dhaga'u የሚሰማ ጆሮ gurra dhaga'u hin qabnu taanaan hin rakkanna gurra dhaga'u hin qabnu taanaan hin rakkanna joo Waaqayyo akkatti nutti haasa'u qaba gurri dhaga'u baay'ee barbaachisaadha Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru gurri keenya dubbii Waaqayyo haa dhaga'u gurri Waaqayyoon dhaga'u hin milkaa'a nan dubbisame Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 1 dubbiin Waaqayyo inni gara ana Ermiyaas dhufe kanatti fufee jira Waaqayyo balbala mana qulqullummaa dura dhaabadhuuti isin warri Yihuudaa warri ana Waaqayyoof sagaduudhaaf karaa balbala kanaa ol galtan hundinuu dubbii koo dhaga'a ilaa dubbii koo dhaga'a Hallelujah dubbii koo dhaga'a dhaga'uu dadhabuu keenya irraa kan ka'e wanti baay'een nu miidheera dubbii koo dhaga'a Ermiyaasuma boqonnaa 6 lakkoofsa 17 Waaqayyo immoo ani eegdota isiniif kenneen yemmuu isaan fiinoo afuufan dhaga'a isiniin jedha eegdota warra isinitti dubbatan warra fiinoo isinii afuufan warra ergaa isinitti dubbatan warra dubbii isiniif fidan dhaga'aan isiniin jedhee ture eegdota isinii kenneen yeroo isaan fiinoo isinii afuufan immoo maal godhaa dhaga'a harrakkoo sabni raajotan dhaga'anii geggeessitotan dhaga'anii paasteriin dhaga'anii raajotan dhaga'anii wangeelaawwiin dhaga'anii inni dubbatu garuu Waaqayyoodha namni fooniif dhiigaan dubbachuu hin danda'u karaa garaa garaatiin hin dubbata Waaqayyo karaa garaa garaatiin hin dubbata Waaqayyo Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas hin dubbata dhamee barreeffameera እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ግን የኛ ድርሻ ነው dhaga'uun qooda keenya koottaa hin dhageenya dhagaa Waaqayyo gurra dhaga'uu siif haa kennu naman nutti dubbate seena dubbii namaati seena mana kee keessa ciisee sagalee kee dhaga'ee si hubachuu hin dandeenye eeliin na waaman se'ee idaasi gooftaa koo kan na waamu deddeebi'ee anoo ijoolleedha silaa si hojjedhaaree danda'e gaafa Waaqayyoon dhageenyu galatatu galata irratti dhufa gaafa Waaqayyoon dhageenyu boojuutu boojuu irratti dhufa gaafa Waaqayyoon dhageenyu milkaa'insatu milkaa'ina irratti dhufa ulfinatu ulfina irratti dhufa waldaa kiristaanaa kan ati hundoofteef akka Waaqayyoon dhageessuufidha gurra Waaqa dhaga'u qabdi waldaan kiristaanaa waa'ee biyyaa kadhatti waa'ee sabaa kadhatti waa'ee dhalootaa kadhatti waa'ee baraa kadhatti nuyi Waaqa dhageenya waa Waaqni jedhu dhageenya Hallelujah Waaqayyo ani eegdota isiniif kenneen yemmuu isaan fiinoo afuufan dhaga'a isiniin jedhe isin garuu lakkii nuyi dhaga'uu hin barbaannu hin jettan kanaaf isin yaa saba lafa irraa dhaga'a jedha Waaqayyo si yaa saba lafa irraa maal godha dhaga'a Waaqayyo dubbataa jira dhaga'a warri dhaga'an hin oolu badiis magaala Nanawwee ilaala Yoonaas kan inni magaala Nanawwee dhaquu didee baqatee fi sabni kun hin dhaga'aniidha nan dhaga'anii
yoonani dubbadhe ishiin jedhani dubbii kee hin dhaga'ani mata jabeeyyiidha hamoodha jedhee Waaqayyo akka inni dhaqee lallabu akka inni dhaqee saba kanatti dubbatu erga godhee booddee Yoonaas dhaqee hin lallabe Nanawwee seeneetu Nanawween gaggaragaluudhaaf guyyaa 40 tafee jedhee lallabe. Macaafni Amaariffaa guyyaa 3dha. Macaafni Ingiliffaaf macaafni Oromiffaa guyyaa 40 tafeedha. Isa kana dubbisaati akkamitti akka walitti araarsinu laalla malee Amaariffisa Nanawwee በሶስት ቀን ውስጥ ትገለበጣለች ይላል። ኦሮምኛና እንግሊዘኛ ግን 40 day ይላል። ጉያ 40 ይላል። mootiin Nanawwee hin dhaga'e sabni hunduu hin dhaga'e uffata gaddaa uffate ergaa waaqaa dhaga'e dubbii waaqaa dhaga'e jedhe mootichi maal jedhe beekta maaltu beeka Waaqayyo isa yaade inni isa ta'a horii keessa afaanidha namni minaan afaaniin hin qabin hundumtuu gaddaa uffata gaddaa uffadha fuula Waaqayyootti kufaa dubbii Waaqayyoo dhaga'ani cuma Waaqayyo isa yaade dhiise haleluuyaa gaafa waaqa dhageessu rakkinni sirra darba gaafa waaqa dhageessu dhukkubni sirra darba gaafa waaqa dhageessu lolli sirra darba gaafa waaqa dhageessu ari'atamuun sirra darba garuu Waaqayyoon dhaga'i dubbii Waaqayyoo dhaga'i Waaqayyoon dhaga'i Waaqayyoon dhaga'uun du'a nama oolcha. Waaqayyoon dhaga'uun salphina nama oolcha. Warri waaqa dhaga'uu didanii oliif gadi kaatan garuu hin miidhamu. Hin miidhamu. Saa'ol Waaqayyoon dhaga'ee manaa bahe dhaqi warra Amaaleqotaa fixennaan fixuu dhaqe. Yeroo achi ga'u immoo namootatu natti dubbateedhe. Kan namaa moo kan waaqa dhageenya nuyi. Kanaaf adda baafnee haa dhageenyu Waaqayyoon. Dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Gurra keetiin maal godhi? Dhaga'i. Jedheen Hisqeeli. Dhaga'i gurra keetiin. Sadaffaa yaada kees wanta ani sitti argisiisu irra kaadhu. Lallabni kun bal'aadha guyyaa 2-3 hin dhumu garuu ani gaggabaabseen dubbataa. Yaada kees wanta ani sitti argisiisu irra kaadhu. Yaadni keessan iddoo badhaadhummaan keessan jiru jiraadha macaaf. Yaada keenya nuyi Waaqayyoorra moo namarra moo beekumsa keenyarra moo fira keenyarra moo maallaqa keenyarra moo maalirra kaa'annee jirra. Iyyaasuudhaan akka jedhe seeraani garbicha koo Musee abboome eegi dubbiin macaafaa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii guyyaa waa'ee isaa yaadiidha. Yeroo hundumaa yaadni kee isarraa haa ta'u waa'ee dubbii kanaa yaadi waa'ee sagalee kootii yaadiidha. Ijoollee maal yaadna nuyi halkanii guyyaa yaadni keenya maalirra jira soorummaarra jira badhaadhinarra jira. Maaltu nu dhiphisa halkanii guyyaa yaadi keenya maalitti qabamee jira. Macaafuma faarfannaa iddoon amma dura dubbise 137 kana gaafa ilaaltan waan baay'ee nama ajaa'ibu yeroo Tsiyoonii yaadanne hin boonyeedha. Tsiyoonii yaadu yeroo hundumaa nuyi biyya Baabiloonitti lagoota bishaanii bira teenyee yemmuu Tsiyoonii yaadanne hin boonyeedha. Hin yaadu jechuudha biyya isaanii yaadu. Noo biyya lafaarra teenyee biyya keenya yaadaa jirra. Tsiyoon Yerusaalemii yaadaa irra mana keenya galgalaa yaadaa jirra. Yaadi keenya maalitti hidhamee jira? Yaadi keenya maalirra kaa'amee jira? Maalirratti dipendi taanee jirra nuyi? Maalitti hirkannee jirra laata? Namni yaada isaa waa baay'eettidha. Duraan dursaatii yaada keessan qajeelummaa isaa fi mootummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Sana booddee wanni eebba hordoftuun jedhu eebbatti isin hordofaa jedhama. Garuu ati yaada kee mootummaa Waaqayyootti, yaada kee qajeelummaa isaa barbaaduutti, yaada kee dubbii Waaqayyootti,
Yaada kee argamu waaqayyootti ni obboleettii ko. Yaada kee isarra kaa'adhu. Yaaddoo keessan hundumaa waaqayyoo irratti gataa dhiisaa. Kottaa waa'ee isaa haa yaannu. Yaadni keenya gooftaatti haa hidhamu. Dhuguman sinitti himan. Wanni barbaachisu hundiin dhufa. Amma nama kan dhiphisaa jiru waa'ee manaa, waa'ee konkolaataa, waa'ee birrii, waa'ee maalii, kun hunduu hin hafa. Amma sin gaafa biyya Arabaa keessa, biyya Beeruut keessa, biyya Dubaay keessa gaafa teessan biyya kootti yooman mana ijaarradhaa, yooman mana biyya Itoophiyaatti galaa, yooman akkas godhaa, yooman akkas godha. Kanarraa kaasaa yaada keessan gooftaarra kaa'a. Mootummaa waaqaa yaadaa otoo nan as jiruu Yesuus hin dhufaachan deema jedhaa. Dhufuu danda'a. To'atachi jirtuu dhufuu danda'a Yesuus. Namni gaafa mana hidhaa galu yoomuma mana hidhaa kanaa ba'ee mana kootti galaa yaada. Galgalaa ganama guyyaa lakkaa. Otoo nan as jiruu Yesuus hin dhufaa laata jedhee waa'ee mootummaa waaqayyoo hin yaadu. Har'a garuu anaaf siin waaqayyo waan nutti himu qaba. Yaada keessan mootummaa waaqayyoo irra kaa'a. Waan anani sitti agarsiisu irra kaawwadhu yaada keedhe. Waan anani sitti himu irra kaa'adhu yaada kee. Waan anani sitti argisiisu irra kaa'adhu yaada kee. Yaada kee waan biraarra hin kaa'in sanani sitti argisiisu qofarra kaa'adhu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Abbaan keenya nu haa gargaaru. Yesuus nu haa gargaaru. Yaada keenya waaqayyo irraa kaawwadhu. Biyyi lafaa hawwiinsa hundumtuu hin darba. Kan hin darbine garuu bara baraan kan jiraatu gooftaa duwwaadha. Yaada keenya gooftaa irraa kaawwadhu. Yaada keenya Yesuus irraa kaa'annu. Yaada keenya mootummaa waaqayyoo irra qajeelummaa isaa irra haa kaawwannu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni arfaffaaf inni dhuma waan argitu hundumaas mana Israa'elitti himi. Waan argitu hundumaa mana Israa'elitti himi. Dubbadhu. Waan anani sitti argisiise, waan anani sitti hime itti himi mana Israa'elitti. Rakkoon bara si'anaa yoo himamees hin fudhatan, warri himanis hin sodaatu. Waan argite, waan sitti argisiise, waan sitti hime mana Israa'elitti himi. Dubbadhu inni isini. Miikiyaasi raajonni 400 afaan tokkoon dubbataniiru. Waaqayyo si wajjiniin jira ba'i loli jedhaniiniiru. Ati somaa ittiin dabaliini adaraa kee yaa Miikiyaas jedhanii dhaqanii gaafa sossobanii lakki jedhe. Ani waan Waaqayyo natti hime ni maayedha. Ani waan Waaqayyo natti dubbaten dubbadha. Dubbii Waaqayyo irraa hir'isuun itti dabaluun hin danda'amu. Waan Waaqayyo hime himuudha. Waan Waaqayyo nutti argisiise dubbachuudha. Mootii namni sodaata ergaatti himu. Museen sodaachaa ture maali inni shinaan jedhu. Ani arrabni koo akkasidha, ani nama akkasiiti jedha ture. Fariyoonitti dhaqee dubbii Waaqayyo itti himuu sodaata ture. Naataan garuu Daawititti dhaqee hime. Yakka inni godhe itti hime. Akka adabamu itti hime. Akka inni haadha manaa Ooriyoo jalaa fudhate dhaqee itti hime. Kuni cubbuu akka ta'e itti hime. Har'a nama meeqatu waldaa kiristaanaatti dubbii Waaqayyoo himaa jira. Otoo namni ejja keessa jiru nuti hin ceetaa jennaan. Otoo namni ejja keessa jiru makiinaa bittaa. Otoo namni hataa sobaa jiru waliin dhaaca barbaraa jiru. Sooromtan guddattati. Jedhamitiire har'a raajonni baay'een kottaa kana keessaa baana. Waan Waaqni nutti hime itti himna. Waan Waaqni nutti hime, waan Waaqni nutti agarsiise itti himna. Hidhiif nu itti himna. Du'a isaa qabaatu jireenya. Phaawulos mootii Agriiphaa fuuldura dhaabbatee waan dhugaa jiru itti hime. Ati haaluma tokkoon kiristaana na gochuuf deemtaa jedhe Agriiphaan mootii warra Roomaa itti hime Phaawulos fuuldura dhaabbatee.
har'as anis sittani ma dhaga'i waldaa kiristaanaa dhaga'i saba waaqayyoo dhaga'i nama waaqayyoo dhufaatii Kiristoos deebi'ee dhufuu Kiristoos dhaga'uun barbaadan namoonni hin dhufa Yesuus yeroo darbe nama du'a sodaatu tokkotu jira umuriin isaanii gara waggaa 60 wayii ta'u 60 wayii ta'u gara yeroo meeqa operaasyoonii ta'aniiru haati manaa isaanii duuteetti na paasterii tokkotu lallaba isuma dhugumaati fuuldura taa'u isaan Iyesuusin dhufa Iyesuus dhufee kunoo balbalarra ga'eera Iyesuusin dhufa Iyesuus dhufeera Iyesuusin dhufa Yesuus dhufeera jedheetu lallaba namichi paasterii Jumaan jaarsol kaaniitti dhufee kee lafa kaa'e yoon qophoofnee dhufa haa turu turi jedhi nuu kadhadhu malee dhufeettee maal nutti odeessitaa jedhani ol kaaniitti isaan ganaa haati manaa isaanii waan duuteef ganaa fuudhanii ganaa ijoollee biraayyuu godhatanii ganaa jiraachuu barbaadu. Ati garuu waan waaqni sitti hime dubbadhu. Ati garuu waan waaqni sitti hime himi. Obboleessa koo nama waaqayyoo gooftaan si jaallatam. Yesuus si jaallatam. Akkati dubbii isaa dubbattuuf si fidateem iddoo kana. Akkati wangeela isaa labsituuf si fidateem. Akkati dhufaatii isaa labsituuf si fidateem gooftaan. As dhufuun kee akkasumaan mitim. As dhufuun kee kaayyoodhaafim. As dhufuun kee hojiidhaafim. Waa afuritti hime. Isqeeliin ilaali. Dhaga'i. Yaada kee irra kaawwadhu. Waanan sitti hime himi. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Abbaan keenya waaqarraa nu haa gargaaru.